maqaa rasuulaa kaasuun nattoon jabaata sallallahu alaihi wasallam haala hojii kootii dhugaraa koona nyaata daandii isaanii dhiisee daandii biraa kaata maqaa isaanii dhahuun kanaaf natti jabaata. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Indaganne salaamata. Ati waan akkanaa maaliif natti himta? Ana afaan hin qabu, afaan ittiin maqaa isaanii rukutu, nageenyaaf rahmanni rabbii isaanirraa jiraatu. Ana kan waan isaan dhorkan hojjedhu dhiisiitii jaalalleen isaanii kan akka bilaalu azaanaa bulka'ee bakka maqaa isaanii erga dhaqee gahee azaana dadhabee azaana daamutee imimmaan lolaasaa ofirra gattaa'ee allamuun adaalu jedhee dhiisee bahee erga guyyaa sanii yoo mataane ka'ee ayyaa hojii koo anu maalan ta'ee baganatti himte waan tokko yaadadhe haala hojii keenya ammaa irraa waan tokko arge dhaabbadhe meeqa dubbadha yoo nama naaf hubatu argadhe. Isa nuti amma Snapchat seennee suuraa tokko kaanee dhiira yoo ta'es rifeensa farrasannee uffata istaayilaa kan sirriitti nurraa bareedu uffannee salawaata buusaa jenna ofirratti barreessinee salawaata buusuun osoo hin taane suuraa mul'isuudhaaf akka ta'inaaf gale. Shamarran yoo taates uffata haphiisii kan qaama sii mul'isu uffattee fuula siidaadhaan sirriitti yoo dhiqxee salawaata buusaa jetti suuraa irratti barreessitee salawaata buusuun silaa akkanatti ta'u yaa rasuula rabbii lubbuun koo fiidaa kee haa ta'u.